Tole ashamaar kafuuni kabajamtootaa fi daawwattoota sabboontu chaanaal jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan inni nagaa keenya ta'e madda nagaa keenya ta'e eebbifamu akkam jirtu fayyaa keessaniiti anis nagaa kooti galata waaqayyoo guyyaarraa baay'ee tokko gaddeetan dhufechuudha maaliifan gaddee dhugaa dubbachuudhaaf nama waaqayyoo kan ta'e kan waaqayyoon baay'ee tajaajilee kut hundaan qosa rakkise ifama tajaajilaa nama waaqayyoo beekamaa Biraanee kan jedhamu tajaajilaa waaldaa fayyinaati. Waaldaa fayyinaa keessa tajaajilaa namoonni baay'een beekuu dandeessu. Tajaajilaaf gara Keeniyaa osoo deemaa jiru. Nairobi gaanii achitti lubbuun isaanii darbee jechuudha. Isa kanaaf gadda koo ibsachuun dhufe jechuudha. Tajaajilaan kun dhugaa dubbachuudhaaf biyya lafaa kanarratti waan baay'ee hojjeteera. Namni lubbuun hin duuti foon keenya akkuma du'u lafa kanarratti foon keenya nafa jechuudha. Garuu immoo biyya lafaa kanarratti foon keenya tafa malee lubbuun keenya hin hafu jechuudha. Maaliif sababbiin isaa wanti biyya lafaa kanarratti hojjetanne maaliin akka dabarsine galmee irratti nuuf barreeffama jechuudha. Isa kanaaf hojiin hin hojjete hundumtuu mootummaa waaqayyoo isaa galchuun jedha. Maaliif mana waaqayyoo keessa tajaajilaa tureera? Tajaajilaa ture guyyaan isaas gaheetu ta'uu danda'a. Gooftaan dhufee fudhachuus ta'uu danda'a. Dhufee fudhatee ta'uu danda'a. Waaqayyoo hundumaaf beekaadha jechuudha. Namni hin du'a garuu guyyaatti duunu nuuf barreeffamee jira jechuudha. Eenyuma keenyaafuu guyyaa duunu nuuf barreeffamee jira jechuudha. Maaliif kallattii waaqayyoo ittiin dhufee nu fudhatu hin qaba jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf as taa'ee du'uu nan danda'a. Garuu achi bahee xaxamee kufee du'uu nan danda'a. Namni burcuqqoodha namni foon uffatee deemu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni foon uffatee deemu hundumtuu hin du'a jechuudha. Kanaaf tajaajilaa kana baay'ee keessa koona tuqe jechuudha. Nan gaddee dhugaa dubbachuudhaaf tajaajilaa kana immoo sirriitti hordofa jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame. Tajaajilaaf otoo gara Keeniyaa deemaa jiranuu Naayiroobii irratti balaa konkolaataatiin du'anii jechuudha. Waaqayyo hoolchuu wallaalee osoo hin ta'in lubbuu isaa barbaadeetu jechuudha. Isa kana waan baay'ee fakkeenya nuuf ta'a jechuudha. Nama tokko waaqayyo hoolchuu dadhabee osoo hin ta'in fudhachuu barbaade yeroo itti fudhatus hin jira. Namoota immoo duudhaaf kirrii gubbaa ga'anii deebi'anii lubbuun itti horamu jira jechuudha. Maaliif nama sana guyyaan isaa hin geenye waan ta'eef jechuudha. Nama kana immoo guyyaa isaatu gahe waan ta'eef jechuudha. Akkasii guyyaan keenya gaafa ga'e iddoo teenyutti hafuu dandeenya. Asii kaanee xaxamnee kufnee du'uu dandeenya. Hin beekamu jechuudha. Garuu biyya lafaa kanarratti waan gaarii goonee haa darbinu. Guyyaa gooftaan itti dhufu hin beeknu jechuudha. Isa kanaaf baay'een gaddechuudha. Firoottan isaatiif hiriyoottan isaatiif namoota irraa tajaajila fayyadamaniif baay'ee isa jaallataniif waaldaa keessa tajaajiluuf hiriyoottan isaa firoottan isaa haadha manaa isaa obboloota isaa hundumaaf jajjabina haa kennu. Maatii isaa hundumaatiif jajjabina haa kennu. Warreen isa jaallattanis dhugaa dubbachuuf jajjabina isin haa kennu. Akkuma koo baay'een jaalladha jechuudha. Nama kana jechuudha. Kanaaf lubbuun karaa baatu hin beekamu. Namni du'a foonii waan ta'eef jechuudha. Namni kamillee dhaabbatee nafu jechuudha. Kallattii ittiin duunu hin beeknu jechuudha. Isa kana hundi keessan jajjabina isin haa kennu warri isa jaallattanis isiniin jechuu barbaada. Baay'ee tokko natti dhaga'amee san dhufee namni kun hin du'ee lubbuu isaa waaqayyo haa maaru mirga isaa keewwatu waaqayyo jajjabina isiniif immoo haa kennu isiniin jechuu barbaada. Jajjabina hunduu keenyaaf haa kennu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti dhaga'ame. Namni du'a namni boqota. Maaliif duuna biyya lafaa kanarratti mee guyyaa tokko boqonnaa godhattanii beektuu jo
waan fe'aa ta'uu mana keenya keessa jiraannee waan barbaanne guuttanne waan barbaanne qabaanne boqonnaan hin jiru. Gonkuma boqonnaan hin jiru jechuudha. Gonkuma boqonnaan hin jiru. Boqonnaa yoomi gaafa dhandhee marmarannee lubbuu ishii nu keessaa baatee iddoo dhuftetti deebite foon keenya immoo zimmee xaxxi jedhee zimmee racee ciisee gaaf sana boqonnaan hin jira jechuudha. Kanaan alatti boqonnaa jiraatanii yaadina. Boqonnaadha isaa fi maalii fi bara jireenya isaa guutuu Waaqayyoof jiraatee tajaajilee darbuu danda'eera namni kuni. Nu illee nama akkasii nu haa godhu Waaqayyo. Asiniin jechuu barbaada. Nu illee nama akkasii nu haa godhu Waaqayyo. Nama garaaf jiraatee darbu otoo hin ta'in nama saba isaatiif nama amantii isaatiif dhama'ee saba isaatiif dhama'ee biyya isaatiif dhama'ee waan tokko hojjetee darbu nu haa godhu Waaqayyo. Maaliifi namni kuni waan fe'aa ta'u wangeelaaf akkasitti gatii kanfalee du'eera. Lubbuun isaa darbeera jechuun hin danda'ama. Gatii guddaa kanfaleera. Sinitti salphaa fakkaachuu danda'a. Namoota Waaqayyoon saba isaanii tajaajilanii hojii Waaqayyoo hojjetanii waan salphaa sinitti fakkaachuu danda'a ijoollee. Salphaa miti. Waan guddaadha jechuudha. Isa kanaaf Waaqayyoo lubbuu isaa amaaruu jajjabina immoo isiniif haa kennu. Maatii isaatiif firoottan isaatiif maatii isaa hundumaatiif jajjabina haa kennu. Waldaa kiristaanaa achi keessa tajaajiluufis hundumaafis jajjabina isiniif haa kennu jechuu barbaada. Gadda koo kanaan inni ibsadha isiniin jechuu barbaada. Dhugaa baay'ee tokko itti dhaga'ame. Baay'ee irraa fayyadameera. Irraa dhaggeeffadhee tajaajilamaan ture. Tajaajila isaa jechuudha. Nama kana namni hin beekne waldaa ifaa fayyinaa keessa tajaajila jechuudha. TVdhaan isin darbaa. Beekamee jedhama maqaan isaa. Beekamee Biraanee jedhama maqaan isaa jechuudha. Kanaaf lubbuu isaanii amaaru. Namoota akkas nutis gooftaaf jiraannee darbinu nu haa godhu. Akka amantii keenyaaf jiraannee darbinu nu haa taasisu. Kan garaa keenyaa hinuma darbaa, hinuma nyaanna numa darbaa. Garaadhaaf jiraanna osoo hin ta'in nama amantaa keenyaaf biyya keenyaaf jiraatu nu haa taasisuun isiniin jedha. Isinis jabaadhaa. Like, share, comment, subscribe godha. Dhugaa baay'ee tokko hin gadde jechuudha. Isiniin jechuu barbaada. Rippiin lubbuu isaanii haa fayyisu Waaqayyo. Foon isaanii foon namaa inuma bada. Lubbuun garuu bakka qabdi jechuudha. Warra galuuf hin gala. Lubbuun bakka dhattu qabdi. Kanuma mana Waaqayyoo galtee mootummaa Waaqayyoo argachuun mirga isaa keewwachuun lubbuudhuma jechuudha. Lubbuu isaanii Waaqayyoo mirga isaa keewwatu. Mirga isaa gooftaan keewwatu hin jedha. Mootummaa Waaqayyoo dhaalchisu hin jedha. Kanuma gadda koo ibsachuufan dhufee isiniin jechuu barbaada. Lafa daandii gubbaa waan ta'eef ifama sagaleen kun qannaseen jira jechuudha. Manni koo daandii gubbaadha kanaadhaaf isiniin jedha. Nagaatti tolaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Isin jaaladha, isin kabajaa. Kana fakkaata. Tajaajila isaanii baay'ee tokko irraa fayyadame dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee marraa fayyadame jechuudha. Nagaatti tola isiniin jechuu barbaada. Lubbuun boqottii enduuti. Boqonnaa isaaniif haa ta'u jedha. Bara kana keessumaa nama Waaqayyoo jaallatutu fudhatama jechuudha. Bara kana keessa nama gooftaa jaallatutu, nama isaan jaallatametu akkasitti kabajaan du'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanan jedha. Gooftaan karaa dhufee nu fudhatu hin beeknu. Karaa barbaadeen dhufee nu fudhachuu danda'a. Namootatti waan biraa fakkaachuu danda'a. Kanan isiniin jechuu barbaada. Garuu gooftaan karaa dhufu qaba.
karaa dhufe nu fudhatu qaba. Nuti immoo isaaf teenyee eeggachuu qabna. Guyyaa qabna, hundumtu guyyaatti duunu qabna. Guyyaa gara gooftaadhaan nu qabna. Kanan jedha jajjabina isiniif haa laatu, hunduma keessaniif boqonnaa isaaniif immoo haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Nagaatti tola, oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Namni kun nama tajaajilaadhaaf deemee tureeyyuu gara Keeniyaatoo deemaa jiranu Naayiroobii irratti balaa konkolaataatiin du'anii gooftaan karaa nama fudhatu qaba jechuudha. Nagaatti naa oola, oolmaa gaarii isinii haa ta'u, jajjabina isiniif haa laatu isiniin jedha.